booda asuma qabdanii irraa deebitanii. Amma suuraa barbaannu irra qabneeti fidannee irra hidhanna jechuudha. Suuraan amma aruusa barbaada. Iddoo tana tuxxanii ammallee ergasii as tuxxanii asirraan kaane as tuxxanii jechuudha. Anamma suuraa kanarra galchachuu barbaada. Jettanii inni akkana yoo isinii dhufe jechuu asiin geengoo kanarra qabdan jechuudha. Geengoo keessa isinii tola waan ta'eef geengoo kana argitanii asirra gootan. Ergasii raayitii tana tuxxanii jala kanaa. Dhiifamaa geengoo naan taane geengoo naa ta'eera. Walitti xiqqeeffadha garuu tollee irraa balleessa. Kabiraa fida amma irraa balleesse. Asumaa fida. Asuma ammallee geengoo tana qaba. Amma geengoo tana irra dhooftanii walissifattan jechuu gamaa gamanaa akka inni tolutti asii adii mul'ata waan ta'eef walissisatan kana qubaan qabdanii walissisitan jechuu odoo hin godhini wal qixxeessitanii akka bareedutti amma walissisee ol bara. Achi booda jala kan dhufee jedhaan erga qixxeessee jedhaan jechuu amma maaliif adii sahan iddoo geengoo adii san hambisuu barbaada maaliif maqaa itti barraa waan ta'eef maqaa markasaa yookaan akkasumas maqaa warra wal fuudhuu sun itti barraa jechuu xiqqeesseetuma hambisa. Haala kanaan barreeffama xiqqeessitanii itti barreessita waan ta'eef baay'ee bal'isuu hin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf maqama barbaade itti barreessu asiin itti barreessa. Asiin dafee isin mul'isa sa'aan deema. Asii maqaa markasaa fakkeenyaaf itti barreessu. Akkana godhee itti barreessa. Yoo qubee gurguddisachuu iddoo tana tuxxan barreessitanii kaatanii akkana ana amma xixiqqaan barbaada waan ta'eef irraa balleessa. Markasa ammallee ergasii akkam gootanii kana tuxxanii barreeffama bifallee jijjiiruuf karaalee asiinillee jijjiiruu hin dandeetta. Asiin kana tuxxanii iddoo tana nama gurraacha irratti deeffadha. Jedha asitti. Achi booda akkam asiin gad dhufna kana oofna as keessa dhufna jechuudha. Asirra akka barbaadan deeffachuu dandeettanii. Anamma asirratti deeffadha. Kinoo asirratti xixiqqaa barbaada waan ta'eef. Achi booda akkam gootanii boota kana dhuftan. Akkana sissitanii ol qixxeessitan jechuudha. Fakkeenya kana itti barreessitan jalatti illee yoo ajamtan boota tana tuxxanii gootan raayitii tana. Gootanii ammallee kan biraatti dabalachuu barbaadan maqaa
maqaa aruusaa akka barbaadanitti fakkeenyaaf maqaa barbaadatti barreessitan fakkeenyaaf maqaan kiyyaa jedhu dheeressitanii maqaa nama lamaatti barreessitanii akkasuma qayyartan jechuu bifallee dhiifama barreeffama yoo gabaabaa ta'e asiin guddisuu dandeettan asiin to'attanii jala kana guddatuu danda'a. Kanallee haaluma duraa saniin galchitan jechuu fakkeenya maqaa lammataa fakkeenya isin mul'isaara akkanuma galchitan jechuu. Kun amma waan gabaabbateef ni gurgurdate achi booda akkam gootanii anamma kaasunumatti mul'isuu malee asiin buuftan irra naan boota kana gad buuftanii akkam gootanii asii kalammataa kana irratti jettanii iddoo kana tuqxan jechuudha. Dhiifama eessisa narra dhufe. Achi booda erga isa gad buufannee asiin dhuftanii kana tuqxan. Ergasii asumarra gootan jechuudha. Maaliifuu miila jalaa sanarratti tolchuu waan ta'eef fiddanii akkana wal qixxeessitanii gootan. Geengoo isaa kana jechuudha. Akkam gootan achi booda wal qixxeessitanii asirra galchitan jechuudha. Haala kanaan ammallee kalammata ni fiddanii geengoo irra tuttanii haala kanaan wal qixxeeffattanii jettanii raayitii jalaa tana argitanii isii xuqxan. Achi booda akkana wal qixxeessitan fiddanii asitti maxxansitan jechuudha. Amma hoo koottaa waliin haa laallu bifallee amma buleerra jira bifa jijjiiruu bifa jijjiiruu boota tana tuttallaa jala kana ka jiru keessa tana amma eessa tuttanii iddoo tana kunni ni daddabaluu garuu tana jalqaba boota tana achi harkiftallaa ka barbaadan irra isinii haa galuu feetan bulee akkasuma akkana akkan isintuma qayyarata jechuudha. Bifa kan dura buleerra jira amma kana kun garuu iddoon bareedu kanarra haa dhiisumi. Akkana jijjiiruu dandeettu jechuudha. Erga jijjiirtanii fakkeenyaaf kana dhiistanii raayitii kana gootanii ammallee tanaatti dabaluu dandeettan bifa. Kinoo xiqqoon addeessaa indaalachiisa akkana xiqqoo qalal gootanitti dabaltanii goota akkasinii ta'etti kunillee ni dabala akkana. Kana sadiin irratti dabale jechuudha. Maala kanaan dhiisa asumaan viidiyoo dheerateera waan ta'eef yoo gaafii qabaattan koomentii jala barreessaa. Ka eebbaallee ka geengoo markasa ka barbaadanii akkamitti akka hojjettan isiniif himaa inshaallah. Asumaanuu yuutuubii kiyyallee piroofaayilii kiyya jalaan gaseena laayik sheer godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.